biyya faranjiitti jiraatanuu fi kan hin dhaamu yoo jaarsaa fi jaartii ta'anii shari'aanis inni eeyyamte waan ta'eef dirqama akka seera biyyaatti illee buluun jechuudha. Maaliif yoo ammanni yoo akka isheen feetutti akka faranjii laatti shamarran dhiirris faranjii waan isin gootu ilaala mana keessa walitti kostar jechuudha waan ta'eef jaartii keessan akkuma seera biyyaatti halaala rakkoo hin qabu akkuma seera biyyaatti karaa irratti illee dhungadhaa roomaantikii baadadhaa. Yaa akkasii gaa roomaantikii. Dhaabbadhu gara seeraa. Uummata balleessaa jirta waaqa dhaabbadhu. Dirqama maaliif beektee yoo akkasii hin taane isheen faranjii irratti. Yoo akkasii hin taane isheen faranjii ilaaltee galtee akka faranjiin taanu hin taatu ati. Dhiirri sun hin godhu waan ta'eef fakkeenyaaf hin dallantii maarree jetti mana keessa qaayinooddii hidhii walirra keessee bakka bitaaf mirga galtanii isheenis keessaan janajjananteetii shabaaba waggaa 18 biyyarraa filattee jechuudha. Beekaa Siraaj uummata keenya kaatimaa balleessaa jirta bakka waan jiru qabu ani ka jedhe aadaa faranjii dhiisnee aadaa oromootti wal obsinee wajjin adeemnu jee uummata gorsisiin jennaan jabaadhaa kiisii wal godhaa jabaadhaa wal dhungodhaa uummata san caalaa argamaa jaalala keessan jabeessaa jechaa jirta itti muddaa gaasaniifuu ani hin beeku. Dirqama beektee amma jechuun akka biyyaatti jiraatta bara. Amma fakkeenyaaf nuti gaafa kaayiroo jirru waan akkasiin goona. Amma qeeqa booda sirra kee akkam jetta? Maaltu na qeeqa seera biyyaati. Seera biyyaatiin bullamoo shari'aa islaamaatiin bullamoo akka aadaa oromootti bullaree? Shari'aadhaan hin bultaa bara isintuu namatu iyyuu shari'aadhaan. Jaarsi yaadeemu malee dhugaan siima ani safuu oromoo cabsee seera biyya kanaatiin hin bulu ammaan. Fakkeenyaaf ilma oromoon heerumaa laayifii sirriitti waan inni kashkaasha waan inni barbaadu guutuun hin godhaafi kan karaa irratti qabii walitti rarra yoo manni silaalu jaamu daa'imaan dhalaa daa'ima yeroon dhale daa'ima wajjin magaalaa gabbaha daa'imni osoo na laalu isatti hirkifadhee isaa wajjin rarraa. Ayyee akkas yoo ta'e biyya galla malee nasraa kee isuma dhugaa rabbii biyya gala amma daa'imni keessatti iyyuu daa'ima biyya faranjiitti fakkeenyaa fi warri qaban iyyuu namni takka beekta biyyatti barsiisa. Ingiliffaa asitti barsiisaniitii xiqquma jechuudha. Biyya galchiisanii quraanallee haa ta'u waan hundayyuu biyyatti barsiisu. Maaliif iskuulli biyya kanaa amma ijoollee waggaa 10 waa hunda beekti waan intarneetarra jiru hunda. Ni barsiisanii iskuulatti jechuudha. Ijoollee xiqqoodha bara waan hunda waan ati hin beekne roomaantikii kana waan hunda barsiisu. Maal jettaree kana? Seera biyyaati bara anaa miti. Kuma 317 jira kun 320 godha. Yaa Siraaj mee hanga dandeenyutti wanta kaasi gaafadhu waliifillee haayimu dhugaame yeroo kana hawaasni kun dhaggeeffatu tokko haasa'u keenya keessaa waan hedduullee yoo haasofne waa sadii ta'a bu'aa qabdu fudhachuu qaba hawaasni kun sii galee amma akka dhugaatti yoo deebine mee beekaa Siraaj sirrumatti gabbu ilaali. Oromoo keenya kan biyya garagaraa biyya faranjii kana keessa jiranii fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'een dhiirtinis dhalaan hiitii ilaalama siiras deebinee haasofna. Dhalaanis baay'ee dhiiraan adda baati dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rakkoon waliikuu fi dhiirti dhalaa hiikuu dhalaan dhiira jalaa deemu kun hedduudha biyya faranjii kana keessa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Mee kanarratti akkana nuti akka nama biyya alaa jiru tokkotti ijoo dubbii tanaa pooyintii dubbii tanaa dhaamsa uummanni keenya miti qaattullee nurraa fudhatan tokko jabaa dhaamuu qabaan barbaada. Atillee akkasuma dhaamtaa. Ani akkana Siraajchi saba koo yeroon haasa'u kana kaasu nama hedduun turtanii baay'inaan ni beeytanii Siraaj nama sabboonaadha beekaa Siraaj nama jabaadha ilaalchisaa fi yaanni inni meediyaa kanarratti fayyadamu nama jabaadha. Fudhatamaas kan qabuu fi kan hedduutti yaadee dubbatu. Garuu haga ammaa siiriyees ittiin fudhatina nuti qoosaa jirraa injoo isin godhaa jirra. Isinii galee yeroo ammoo akka dhugaatti deebinu akka gaariitti
diyaaspooraan keenya shamaras dardaras dubartiillee tahee jaarsootallee tahee warri biyya alaa kana keessa jirtan yeroo baay'ee aadaa faranjii kanatti hedduu qaamaa fi qalbiin hin fudhatina. Because nuti biyya kana dhufne malee nuti akka Oromootti aadaa qabna, safuu qabna, amantii qabna. Kunillee akkuma amantii keenyaatti deemuu qabna. Ilmoo daa'ima deemuun keenya noolu daa'imni nuti deenyu yookaan daa'imni nuti dhallu kuni nurraa aadaa fi safuu amantaa keenya nurraa dhaalaa deemuu qaba malee yoo nuti akka warra faranjii sanitti deemne daa'imni keenyas akka warra faranjii sanitti deemeeti aadaan keenyaa fi safuun Oromoota qabnuu fi amantaan teenya xiqqaachaa deemti. Maaliifin kana jeeni beektanii? Biyya faranjii kana keessa hedduu jira uummanni muslimaa fi uummanni Oromoodha jechuudha. Oromoonii fi Oromoo muslimaa hedduutu jira waan ta'eef hedduu ifraanfachuu hin qabnu wal kabajaa wal dhaggeeffachaa jaalala bareedduu walii kannaa jaarsaa jaartiin kabajaa walii kannaa wal dhaggeeffachaa yoo dogongorri jaarsaa jaartii jidduu dhufe gara wal hiikaatti fiiguu osoo hin taane gara manguddootti fiiguu osoo hin taane gara waajjira biyya san kan mirga dhala namaatti dhaabbate umarraayitii fajaansan achi fiiguu osoo hin taane jaarsaa fi jaartiin soofaa keessanirra waliin gatteessanii saaloona keessan rakkoo keessanii kachuu danda'uu qabdan. Because ilmaan isin gidduu dhufuutu qisaasama. Maal seetan yaa Oromoo dhaloota waan gaarii dhaalchisaa deemna malee jireenya keenya kana fooyyeessaa guddisaa deemuu qabna malee if gabbuusaa. Fakkeenyaaf intalti takka heerumtee gaafa jaarsaan adda baatu hamileensii cabxee jirti baay'isawwee kana sirriitti beeka. Wallahi takka harmallaa jaamti takka haadha ilmaanii jaamti lammaffaa jaarsa jalan teessu jaanii sadaffaa dhiira garagaraatti maqaa itti yaamanii maqaan kee si badee jechuudha. Carraa lammaffaa argachuun kee baay'ee ulfaata intala shamara dubartii jechuudha. Dubartii carraa lammaffaa heerumuun kee baay'ee ulfaata. Yooma heerumtees aarsaa guddaa si kafalchiisa. Takkaa biyya galta. Takkaa dhiira biyya biraa jiru barbaaddatta. Dhiira biyya san keessa jiru heerumuun kee hedduu ulfaata. Because gurbaa saniinuu adda baatee anis na jalaa deemti jaa ilmi dhiiraa. Ilma dhiiraa yoo taatellee atilleen jaartii sanuunii kee anis na hiiti jaa. Maallaqa guddaa baastee yoo biyya jaartii fuute jaartii si hojjechi jirtu hiitee yoo jaartii biraa fuute Ameerikaa keessatti Itoophiyaarraa birrii qarshii meeqa baasteeti biliyeenaan isii achi masruuftee waggaa 4 fi 5 jaartii malee teessee isii achitti yaadaa isii achitti masruufaa hanga ilmoo sii dhaltu eeddu malee Ameerikaan faan jaartii namaan geessitu. Siiras kana ni beektan. Jaartii tokko Ameerikaa irraa deemee jirta akka yoo Itoophiyaa fuudhe hanga jaartii sanachi garaa godhee ilmoo dhaltee ilmoo sanachi dhalattutti Itoophiyaa irraa jaartii fuudhee Ameerikaa geessuu hin danda'u. Inni isinis sobuun jirtu ana kan beekutti. Kanaaf eega rabbi carraa keessan walitti fidee walitti ijaaramtan addaan fiiguutti hin jarjarina wajjin jabaattanii taa'uu irratti wal mari'adha. Dogongorri dhufa. Arraba ilkeen wal dhawaa. Hin aarin gaafa si aarse sirriirraa gabbuu saaloona irra buri hanga aaris irraa qabbanaa'u. Intala dubra gabbuu saaloona kan kee rafi ganama kee fatara isaa godhii kanniif yoo lubbuun si nyaatti wajjin nyaadhu manuma kee keessa aara kan kee fixadhu hoggumaan irratti wallolte san sammuu kee kana maraammartee sii gale yaa abbaa mana koo sittiin dogongoree si malee ani uumaan qabu sirra wananatti aanuun jirtu ani dhiifama si gaafadha akka jaartii teetitti na araaran jettee jaarsa kee araarfattu. Jaarsinis yoo jaartii balleesse manuma kee keessa sokkitee sirriirra dhiistee jaartii tanteetiif soofaarra gabbuutee raftee ganama yoo itti balleessaa keemeti deemtee ala dheeyxee fatara fiddee fi fatara nyaachistee sammuu kee itti maraammartee haadha manaa koo arraba kiyyaa si dogongoree waan walitti dantaa qabnuuf waan wal jijirruuf walitti dogongorree si araarfachuun barbaada garaa keessanaaf ta'u yaa bareedduutii. Dhumatee yoo masii jaartii namaa wajjin rafu sirra qabdellee dhugaa itti jaartii intala sanii wajjin rafte jaartii tantee dhugaa duroo kaayyattee jaartii tantee araarfachuu dandeessa. Sitti araaramte dhalaan gowwaadha. Dhugaa rabbi sitti hima. Yoo masii dhalaa takkaa wajjin jaartiin teessi qabdellee dhugaa intala sanii dabalamteef itti himtee jaartii tee araarfachuu dandeessa. Intalti shamaraa jaarsa kee yoo dhalaa wajjii qabdee inni dhugaa rabbii sitti himate irra dabruu fi dandeessa.
الردبريف هدو بيا على كيسة إيرا دلان ولي كاني باي ركتني وركتسني وجيمك أول باسن وقال إيرا جارتي مالي جارسا مالي إلمون أصو أباك أبدو كوب قدرتي ربشا هدو جرا والشكوس ديسا يرو درو والفوتن واي مالكا ولدتي إذا نمو أدان كاينا دروما ولي قلا وجن دلقنا يوجدتن بانكي تكتي أدان كاينا يوجدتن بانكي أدادات يو وجيني سرا دفتي والغرغارا يو سرا دفتي والغرغارا أصو آتي خانكتين فيت أنجنة أصو إني خسيتين فيت أنجنة أكا غاريتي أكسيت أصو ولينو در كان فتشو ديمو دندو نمني كينيا بايي قد أنتم متولن بس سرا بيكا سرا دي فمنا قولي ستين قد yaa sirrii itti galatoomii yaada guddaa kennite atiyyuu fittee jirtaa waan dubbatamu tokko dubbattee jirtaa ani karaa kiyyaanii atu dubbattee jirtaa garuu karaa kiyyaanii waan hin dubbatamiini yoo ta'e karaa kiyyaan kan hin dubbadhu maali warroonni keessatti iyyuu warri amma akkas walii kanuu wal fuudhanii walii kanuu biyya kanatti biyya faranjii keessatti nama akkamiiti beektee dhiirri tokko as jira Ameerikaa jira biyyarraa shamarran takka ni fidata fedhu dhaqee fuudheellee afidatu yeroo fuudhee achi taa'uuzas godhatee yoo ilmoo fakkeenyaaf hin qabaannellee ilmoo hin argannellee as dhufee viizaa ergaa fi ilmoo qabanne garaatti waan taateef hin dhufti biyya kana jechuudha. Yeroo gahee jedhee viizaan qophaa'ee fi yeroo dhuftee giriin kaardii qofa eeddii. Giriin kaardii fudhattee kaatee lashi jettee harkaa. Kanaafuu kan isin fiduu qabu durumayyuu jaalala malee Ameerikaa dhufuudha jettanii waan biraa keessa yeroo san ammoo inni amma fakkeenyaaf ati yoo giriin kaardii fudhattee jettee giriin kaardii baatuma tokko baatuma lamatti fudhatta. San eeddii amma harkaa baddi dhiira harkaa baddi nama hedduu jira kan akkas ta'ee jiru. Ameerikaa dhufuudha jettanii biyya alaa Kanaadaa namni Awurooppaa deemudha jettanii waan akkanaa hin hojjetina. Yoo jaalala qabaattan waliigalaa kottaa isin fuudhu atis shamarran fuudhiini siyaa fidu. Fuudhiini haa dhufu. Garuu yeroo dhuftanii jettanii asitti mushkilaa hin uuminaa rakkoodha jechuudha. Beektee wal riippoortii wal gochuudhaa wal kasisanii wal xiqqeessanii Oromoon immoo biyyaa wal baastee kaatee akkas wal gochuun bareedaa miti ilma musliimaallee ta'anii oromollee ta'anii nama hedduutu hin jira beektaa ergan dhufee ka'e nama hedduun arge nama 2-3 wayii argee jira. Waggaa afur keessatti. Afurii miti ga'aan engadduma dhufe miti waggaadha amma waggaa fi ji'a 3 maali. Hanguma dhufe kanatti yaa si boodan dhufe bara. Innaa erguma dhufee nama 2 argeen jira tokko. Biyyarraa fidatee ka'ee giriin kaardii fudhachuudha ji'a 2 qofa eeddee ilmoo warraan qaban dhugaa. Kan biraa qabdi kaadhimaa biraa kan ergasii waliin haasa'an asuma Ameerikaa keessa. Isteeta biraa deemtee mucaan maallaqa isaa dhabee kassara jechuudha agartee birrii meeqa itti baasee biyyatti masruufaa bahe waggaa meeqa masruufaa bahe. Amma harkaa baddee mucaan majnuuna ta'e jechuudha ilma musliimaati. Oromoodha. Innaa waan akkanaa wal hin godhiina maaliif faayidaa hin qabu wal miidhuun illee faayidaa hin qabu nama akkasiitu baay'inaan adda baha. Kan biraa immoo akka faranjii taana jettanii akkuma ati dubbattee qaama qalbiidhaan istaayila faranjii hin fudhatiina. Kana wal haasaa walli qoosaadha. Istaayila faranjii abbaan manaa kiyya akkas anaaf hin ta'u amma bakka hojii fa'iitti faranjii ilaalaa waltanii galtanii shamarranis dhiirris jaarsattis jaartittis akkam ta'u kostarra walitti akkasii akka faranjii sana nan takkaabaa qabu hin jedhiina maaliif nuti aadaa qabnas safuus qabna amantaan keenyas immoo bakka itti dhorku bakka itti eeyyamu qaba waan ta'eef waan akkanaa qaama qalbiidhaan hin fudhatiina aaduma keessan manuma keessanitti roomaantikiis waan hundayyuu manuma keessanitti dalagaa gaggeeffadhaan jedha. Dhaamsi guddaa qabu immoo yeroo biyya alaa deemuudhaa jettan fakkeenyaa fi jaalalti isin fiddu malee Ameerikaa dhaquuf Kanaadaa deemuudhaa jettanii maallaqa baasistanii biyya yeroo dhuftanii rakkoodha beektanii wal kaasasuu jira. Riippoortii wal gochuu jira. Umurii gubuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma muciyyoo sana yoo fakkeenyaaf giriin kaardii hin qabaanne ni qabsiisa beektanii
barbaadaan hin ture iyyuu inni. yaa Isuma ammayyuu barbaada. Isuma ammayyuu inni tapha qaraan adeemu jira duuka. Faana jechuun isuma ammaa gabiisaan jiru agartee galchuuf umurii keessa galchuuf taphatte biyya galchuuf galchuuf jedhee laanme agartee umurii isii taphattee galtees immoo maqaa gaariin qabaattu mooraaliin siillee hin tuqama. Waa baay'eetu jira. Waan kanarraa of eegaa warri diiyaasporaas jantanus of eeggadhaa waan akkanarraan jira. Akkasi. wallahi siruu keenya baay'ee tokko galatoomi maaliif waan kana kaasee beektaa yeroo baay'ee miidiyaa kana amma silaasi waan tokko beekuu qabna siraatti beektaa beeka akka warra faranjii siyaama bar faranjii maqaa boodaan siyaama miti Yaa. yaa akkas qabannee gaam qe'iyyaas ka boodaan na yaama Akkasi yaa. waan ani jechuu barbaadu ni beektaa amma laali waan tokko nuti yeroo iddullee haa taphannu amma booda jechuudha laalee beekaa qoosaa safuu cabsuu fi qoosaa aadaan Oromoo keessa hin jirre godhuu hin qabnu nuti amma booda uummata keenya kana eeggachuu qabna. Maaliif sammuun uummata keenyaa kun beekaa siraadha akka ijoolleeti. Osoo bal'isanii ilaalle osoo fageessanii ilaalle uummanni keenya kan miidiyaa kun irra guddaanii waanuma afaan keetii kanaan jetti qabatanii deemu sii galee amma fakkeenyaaf peejiin keessa gara guddinaa dhufaa jira. Kiyyalleen gara guddinaa dhufaa jira. Nama hedduutu nu hordofaa. Namoota gurguddaa nu jala jira. Ijoollee daddaa'ima xixiqqootu nu jala jira. Yeroo baay'ee wanti nuti peejii kanarratti fayyadamuu qabnu waan hawaasa kanaaf ergaa tahaa waan dhaloonni kun warraa baratu keessattuu waan biyya guddate keessatti arginee dhageenya kana fakkeessinee uummata keenyaaf dabarsuu irratti hedduu fokus godhuu nurra jira. Amma akkasii yaadaa jira. Yeroo yaa amma irra waan gaarii goone irra amma anaafatti guyyaan siifis boqonnaadha anaafis boqonnaadha dalagaan qabnu haasawni haga amma haasawne hawaasni keenya waan dhibba keessaa yoo 5 fudhatan gaariidha. Walitti gurmoonnes beekaa siraa laal walitti gurmoonne yeroo hunda waanuma fanii hordofuu osoo hin taane waan gaxaantiin hojjettu jala fokus goonee jala deemnee waan san guddisuu osoo hin taane nuti akka saba guddaatti waan hawaasa kana fayyadaa fi waan dhaloonni boodaa fakkeenya nurraa fudhatu irratti hojjechuu deemuu qabna. Takkaffaa wal kabajuun nurra jiraachuu qabaa. Lammaffaa wal dhaggeeffachuun nurra jiraachuu qabaa. Sadaffaa akka warra uummata kana dura jirutti miidiyaa kanarratti gamtaadhaan walitti dhufnee waan takka rakkoo hawaasni keessa jiru ka haala yeroo illee wal mari'annee akkaataa waan san itti furamtu yaannee uummata keenya dabarsuu nurra jira. Wal quba qabaachuu qabna jechuu barbaadeeti. Guutumaa guutuu. Yaa akkasii baay'inaan dantaa dhuunfaa irratti hin fayyadamnu nuti baay'ee yeroo illee hin qabnu yeroo xiqqoo qabna yoo kan qabaanne yeroo boqonnaa keenya daqiiqaa 30 yookaan sa'a takka nuti biyya faranjii jiru. Yoommoo yeroo tokko kan boqonnaa guyyaa 15 nuu kananii jira guyyaa 7 nuu kananii jira baatii kan fudhannu jira yoo akkas ta'e malee jechuu barbaadeeti. Arruma waliin teenyaa haasofne garuu miidiyaarra wal beekna. Baay'ee galatoomisiin dinqisiifadhaatilee nama jabaadhaas. Galatoomii. Si jaallannaa si kabajnaa nuuf jabaadhu bakka guddaatti teennaa mallee galatoomii ayyee. Abshir ulfaadhu wallaahi siraa keenyaatti illee ni beekaa. Tole qeerroo keenya jabaadhu.